سينو تقدا ما اللي نخو قاديمي يسجلا قوي بيتو جرايتو يفانو لاف جري إفجارني لك قوي تبيتني يتوي ولي قال لايو غا أمني أوروموراتيس بكلمان تنا آيو براتي لالنة civic society سبا في سبلا ميلي في ابتداء even أورومو قفاو جارتنيتو يبهرنا بيرسووش ممرا ما برجاتون من ديساني چون ميسا لو كنجرو بل اتيو يادان جرو قدو ديسا خنافو هجين آيو پادا هجي بيتي فكي ودو داتي اك مودلت تافلن gati khaleesa beete jaarmota siyaasaatiif khanninee olitti khanninuuf because kun gaafa bilisomnee nu barbaachisa jechuudha Awurooppaan arraas borus heegareellee nu barbaachisa khanaaf Nairobitti hojii godhan sana hawaasni keenya ka Keeniyaadhaa dhaqaa bira dhaabbadda hawaasni keenya ka biyyaalallee hojii dansaa Awurooppaan hojjetaa jirtu bira dhaabbannu Awurooppaa hedduun nu barbaachisa Amari Awurooppaa kuma lamaa fi 400 ol qabanii jechuudha Awurooppaa walii galaayu so gaanu tokkicha kana qabna gaanamni ija takka qabu biyyeedhaan taphatu jedhanii jechuudha tokkicha qabnu kana haja beefannu tokkicha kana cinatti ammoo nutis ka yoo xiqqaate kuma 5 nu barbaachisa jechuudha Awurooppaa kuma 5 nu barbaachisa hajaban I think Dr. Nuruddin fi Dr. Obsa fi biseensota Awurooppaadha dhimma kanallee yoo rabbiin fedhe guyyaa biraa hojiilee teessoo isaanii kan Nairobi irratti hundoonee gabaasa irraa galfanna moodela ta'uu irratti illee ni gaafanna maaliif beeytee ati Dr. Nuruddin amma durallee dubbate na fakkaata keessaahu amma hojiin guddoon barsiisonni yuunivarsiitiidha ala kana guutanii jiranii jechuudha ala kana guutanii jiranii so barsiisonni yuunivarsiitiidha maaliif akka Awurooppaatti ogummaa isaaniitiin biyyaas dhaqanii yuunivarsiitiin barsiifne kitaaban gara biyyaa ta'uu maaliif hin ergine even amma kitaaban faa beeytee qaamaanuu erguun nu barbaachisu jechuudha beeytee international takais Oromia Open Library jennee banuu nu dandeenyaaf fakkaata Oromia Open Library bannee gamasiin access godhan Victoria University, Melbourne University, Majota Latrobe University, Curtin University, University Australia keessa jiru hundaa'u waliigaltee hawaasni keenya itti uummate karaa Open Library dhaatiin ijoolleen teenya biyya keessa teessee subscribe gootee seentee kitaaban latest tahan access godhuu danda'anii jechuudha. E-book fa'aa qopheessinee fi download goonee erguu dandeenya bakka download godhatanii lachaa godhuu dandeenya kitaaban qaamaanillee beeytee walitti qabanii erguu nu danda'amti jechuudha. I think wuccuu fa'aa duratti Australia irraa Hamzaatu erguu ture Hamza Yusufitu erguu ture amma hagam takka hojiilee san hojii jajjabduu dalage ta kitaaban illee isaa yaada qabuun hin beeka so namuu waan dandeenyu haa goonu jechuudha kitaaba erguu dandeessu kitaaba digitaalii organize gootee hawaasa keenya access goosisuu dandeessu namuu waan dandeenyu ijaabanannu jechuudha hojiin siyaasaatis ta civikiitis hedduudhaan nu barbaachisaadha tanaa ganaan biraa hunnu ilma nayyaa qabxiin teenya tatti aantu waa'ee beeytee naannoo Tigraay gabaasaan naannoo Tigraay irraa nu dhufte irraa pirezidaantiin haareen filatamee jira Jeneraal Taaddasaa Waradaadha itti aanaan Geetaachoo Raddaadha bakka isaa qabatee jira muudamni godhame sogaa torbaan dabree Abiyyiin Geetaachoo galatoonfatee ture tajaajila isaatiif amma immoo baalli dabarsanii jiraniif Geetaachoo Taaddasaa Waradaadhaatiif gaafin guddoon jirtuga waan Geetaachoon dadhabe Taaddasaa Waradaadhaan yandaahi waan nama ajaa'ibsiiftu jechuudha I don't know akka shabboo miidiyaatti dubbii laaftuu miti namni silaa irra yaangeedhaa irra siyaasaa beeku dubbatellee amansiisuu danda'u Geetaachoodha jechuudha Geetaachoon Dabratsiyoon
to'achuu dadhabuun hagam takka Taaddasa Warradaallee tana godhuu danda'a. I don't know. Jaarsa beetee haasawuun isaa tun dhagahamne jechuudha. Dubbii beekuu miti. Dubbachuu nama hin beekne jechuudha. Jechaa guddaa nama gochuu kun hawweetti. ስለዚህ ኢትዮጵያ ባለችው የሰላም ፕሪቶሪያ jecha kudha yoo dubbate tokko qofaa gurra seenaa jechuudha. Waliigala jaarsa beetee sagaleen unquftuu keessa ol baatu kana dhugatti arraba bikka Geetaachoo bu'ee uummata Tigraay dantaa isaanii guutee biyyattii isaaniillee ceesisuu danda'u sankaa waliinuu arguu dandeenya. Hawaasni Tigraagaa dubbii Geetaachoo bikka lamatti adda cabee yaada kannataa jira. Warri galatoonfatus ni jira, warri qeequs ni jira. At least waltajjii gadhiisee jira jechuudha. Sogaa seenaa seenaa impaaretti kanatti Hayilamaariyaam Dassaaleenyii fi Geetaachoo Dassaaleny qofaadhaatu aangoo karaa nagaatiin dabarsee jechuudha. Odoo beetee dabarsee kanne tungaa amma achi kaattatee warra hafirra dubbiin haftee jechuudha. Dubbiin biraan dhufaa jirtu keessa Gabrahaadii fi Dabratsiyoon jiddullee rakkoo jiraadha. Gabaasaan gara Tigraay irraa dhufaa jirtu Gabrahaad fi gosoota TPLF duraan Geetaachoo fi Dabratsiyoonitti bikka lama adda bahe. Amma immoo Geetaachoon keessaa bahee jira. Hanqi haftees bikka lamatti adda cabanii harkaa wal qabanii Taaddasa Warradaadhaa ni fudhatan jee waan yaadu jechuudha. TPLF ammallee anaatu ta'uu qabaata Dabratsiyoonitti deemaa jira. Gruuppiin tungaa gruuppii beetee Abboo Isbahaat Naggaatiin hoogganamtu ta Moonjoriinoon faan beetee jala deemanii jechuudha. Maafiyaa beetee Moonjoriinoon faan hooggananii warri beetee jijjiira barbaadu isaan keessa numa jira. So dubbiin TPLF ga'ama tokkochaa ilaa filannoo dhufutti akkuma harkaa wal qabanitti harkaa wal qaban keessaanis alaanis mootummaa federaalaa wajjinis illee ilaammatti illee dhimma beetee deebi'anii boordii filannoo irratti ifgalmeessuu illee fixanne akka arkinutti wanni mootummaan Toobiyaadhaa gootee sirna baallii walii dabarsuudhaa kana warra Afrikaan Union amma kuni forum ministeeraa Jabuutiidhaati. I think amma muudamee jira Afrikaa irratti. So isaatu bikka isaa fi dippiloomaatonni biyyoota adda addaa jiranitti sirni baallii walii dabarsuudhaaf walii raawwatame jechuudha. So Toobiyaan yeroo ammaa tana keessatti biyya takka sirna lamaan hoogganamaa jirtu jechuudha. Akka amma Chaayinaan one country two system jedhamu Hong Kongii fi China guddo Mainlandii fi Hong Kong jechuudha. Mainlandin sirnuma kallattiidha warra Beijingii bulchaa. Hong Kong irraa paarlaamaa ofii qabdi, filannoo mataa ofii qabdi, waan Chaayinaan taan hin qabne ni qabdi jechuudha. So yeroo ammaa tana keessatti hanqa kaan miraasa PP'dhaati. Tigraay ammallee miraasuma beetee TPLF ta'ee jiran jechuudha. One country two system. Dhimma naannoodhaatiif mootummaan addunyaa yaamamuunis namni hidhate kabajaa akkasii qabaadha gabaabdutti. Uummanni Tigraay falmachuun isaanii kabajaa akkanaa isaanii horte. Silaara dhimma keenya irrattis kunaan Oromoo tuqaan jiru, hidhaan jiru, ajjeesaan jiru, kottaa dhagaa naa ta'a, kono beetee Shimallis hoggaa bu'ees kabiraatis isaanumaatu filatee walii galama kama silaara ragaan yaammataa jechuudha. Nuti ammoo dukkanuma keessatti akka fadhannu godhanidha. Kan kunigaa wanni garsiisaa uummanni Tigraay kabajaa ifi godhe kana uummanni Oromootis falmatee kabajaa ifi godhuu qabaadha. Tanaas haganaan biraa hunu qabxiin biraa immoo gara kaabaa laammallee baanee faannoo gaadheene faannoon kombooyi amma makiinaa mootummaadhaa waraana fiitee amma loojistiika fiitee deemaa jirtu irratti haleellaa geessifnee jirraa jechaa jiranii koloneerri beetee mootummaa makalaakaa keessa baqatee faannotti galee waraana amma dhiyootan leenjifamaa jiru kana hundaa'u mootummaa Abiyyi Ahmad ni galatoonfanna. Innis nu haa leenjisu nutis irraa hiikkannaan waan koloneerri makalaakaa keessa gara faannoo seene jee akkana jechuun maali? Ati yoo lafetti mootummaan tu gallaaluu barbaadde wanni ati leenjiftu kuni soo harkum faannotti
leenji'aniitu odoo dirree waraanaa tun dheen odoo kaampii waraanaa tun galle karatti nyaataa jiranii gaafin jirtu. Waraanni tokko fakkiidhaaf Finfinnee irraa ka'ee jira. Mooraa irraa ka'ee jira. Yoo Finfinnee amma faayee Finfinnee haadhifnu xollaa irraa ka'ee gara naannoo Amaaraa deemu gaan mooraa sanirraa waraanni tokko gaa ka'ee faannoo karatti baatee waraana kana rukutte atiin gaasilaa mootummaan jiraatte warra mooraa saniiti to'annaa jala oolchitaa jechuudha. Qaama waraana kana gaggeessee jira ajajee makiinarra kaa'ee bahaa jeeni imala kana qindeessee jira jechuudha. Ilaa arraa waraanni imalaaf baha walakkaa kana dhooma qaamni tokkollee beekee waraana kana moraatamirraa bahee ajajee eenyuutiin bahee information kana akkamitti dursee faannoo bira dhaqee kana namni to'atee hin jiru gaaf sakattaa jennaan ilmaan namaa ol fiitanii silaa ka ol feemaa jiru guddaan ammallee Oromoodha ol fiitanii Oromoo beekee dhoosisuun Oromoo lolatti beekee inni isan ilaalla keessatti ilma namaa ficcisiisuuf qabeenya biyyattii fixuun ilaa yoomitti gaafii teenya jechuudha. So dhimmi faannoodha. Akkuma hammaatee jira gaa wanni tun garam deemti hanjuu we'll see ammoo ilaa ammatti tarsiiboo mootummaan tun baafatte faannoo irratti milkaa'aan jiran haganuma yoo jennee bira kunne gaarii na fakkaatte ammoo keessan ulfaadhaa galatooma tabika irratti itti guutaa bakka dogoggora sirreessa asumaanuu saftii as deemtu tana sagantaa beektee legacy obboleettii teenyaa urgee diinagdeedhaa foundation isaanii teessuma qabanii Saturday 12 April waa'ee sanirratti illee hundoonni keessummaa isanii afeeree jira bal'inaan gaa qoreen qindeessituun sagantaa sanii waa'ee sagantaa sanirraa nu haasofti kunis civic society dha tokko jechuudha. NGO dha kunis waan amma hin qabnu jennu keessaa tokko jechuudha. Kanaafuu gaa maqaa obboleettii teenyaa qaalii urgee diinagdeedhaatiin foundation dhaabbate kanallee bira dhaabbannu kunis woomanu irraa duuchaadha. Gaamaatii fi waaleen isaanii waaleen isiidha legacy obboleettii teenyaatti fufsiisuudhaaf waamicha hundaaf godhanii haacinaa dhaabbannu. Ilmaan ayyaa haga gaa qophii tana fakkaattu kaa walii dachaalu taanaa tanumaan nurraa guddifadhaa hedduu isa jaalanna nagaa waaqaa keessa nu turaa. Thank you.